Akkam jirtu nagaa keessanii nagaan koo kan kabajaaf kan jaalalaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Har'a barnoota yookaan bilbila keenyarraa wantoota baay'ee barbaachisoo ta'an tokko isinitti agarsiisuudhaaf yaada tokko qabadhee isinii dhufe. Innis namni bilbila baatee yeroo inni itti qarshiitiin kaardii guuttatu fa'aa rakkatutu jira. Sana kan furu bilbiluma keenyarraa aappiiwwan tokko jiru. Warri Androidii fayyadamtanii appilikeeshinii tokkoon isiniif himuuf deema jechuudha. Warra Androidii fayyadamtan appilikeeshinii tokkoon isiniif himaa akkamittiin yeroo muraasaaf geemii taphannee kaardiilee guuttachuu akkaataa ittiin dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Aappiin kun immoo bilbiluma hundumaatu qaba jechuudha. Qarshii isin baasisu hin qabu. Daqiiqaa muraasa irra teessu jechaadha. Daqiiqaa 10 hanga 15 kan hin caalle irra turtanii baatu. Garuu yeroo muraasa gidduutti torbeedhaan waan kaardii isinii ta'u ni argattu jechuudha. Akkasumas geemiiwwan dabalataa dabaltanii kan hojjettan yoo ta'e baay'ee hojjechuu dandeessu jechaadha. Kaardii rakkattan jechuudha. Isas egaa aappichi ishee kanadha. AHA Games jetti yookaan AHA Games jetteerti jechuudha. Isheen itti maree jiru kanadha. Sana booda ishee nam cuqaasaa hin banattu jechaadha. Bilbilli Androidii ofumarraa qabaa jechuudha. Bilbilli Androidii ta'e ofirraa qabaa. Sana booda bakka kana ammas yoon itti isinii maree karaa irra keessaa iddoon itti maraa jiru kana qalama diimaadhaan iddoon itti mare irra keessaan karaa harka mirgaa jechuudha. Riwaardii jettee jirti. Isheen tuqa jechuudha. Boksii sana nan tuqa saanduqatti tuqna. Sana booda gara kanatti na fudhatee jira jechuudha. Ani amma kooyinii 16,950 qaba jechuudha. Kun immoo qarshii Itoophiyaatti qarshii 10 fi saantima 2 birrii jedhee jira. Sana booddee akkaataan itti taphatamu isinittan agarsiisa jechuudha. Kunoo har'aaf cheekii today 100 cheekii godhee jira ankoo. Kanarraa seenee fudhadheen jira jechuudha. Kooyinii 100 laashee kana itti mareen jira. Isheenaaf kennee jira jechuudha. Akkasumas gara gadii kana geemii daqiiqaa 5 taphannu qabna jechuudha. Daqiiqaa 5 ishee kanadha. Play triple good shots for 5 minutes jetti. Isheen kooyinii 100 isinii laatti. Akkamitti taphanna yoo jettanis erga banattanii booda go kan jettu kana cuqaastu. Yeroo go jettanii cuqaastan geemii sana isiniif fida jechuudha. Kunoo gara geemii sanaatti na fudhatee jira. Akkuma argaa jirtan banee jira jechuudha. Sana booda start kan jettu tuqna jechuudha. Kunoo start kan jettu kana tokko tuqna. Sana booda mallattoo sororaa kana mallattoo naayikii kana tuqna. Sana booda waan inni fidu eegganna. Kunoo banee jira jechuudha. Sana booda asirraa wantoota wal fakkaatan walitti fidna jechuudha. Amma akkuma asirraa argaa jirtanii fakkeenyaaf kunii fi isheen kunii fi warri kun sadan wal fakkaatu jechaadha. Isaaniin bakka tokkotti sassaabbannaa jechuudha. Yeroo sana daqiiqaan keenya nu lakkaa'a. Warroota hafanis bifuma kanaatiin hojjennaa jechuudha. Warroota wal fakkaatan walitti fidnaa jechuudha. Amma daqiiqaa 5tti geemii kana taphannaa jechuudha. Daqiiqaa 5f geemii kana erga haasofne kooyinii keenya rasiivii godhannaa jechuudha. Yookaan kileem godhannaa jechuudha.
daqiiqaa turre baruudhaa fi asitti lakkaa'aa jirti jechuudha daqiiqaan kee. Taphachuuma yoo dhiifne illee geemii taphachuun barbaadu yoo jettani daqiiqattiin akka isheen gadi lakkooftu ilaaluudhaan daqiiqaa 5 sanaa yeroo inni 0 ta'u keessaa ba'uu dandeessu jechaadha. Sana booda koinii yookaan saantima argattan sana claim gootu jechuudha. Yeroo inni 0 ta'u yeroo baay'ee namoonni baay'een geemii taphachuun barbaada waan ta'eef yeroo inni 0 ta'u keessaa ba'uu dandeessu jechaadha. Taphachuun barbaadu jettoo ta'e qarshiin isaallee egaa guddaa ta'uu yoo baate daataa isin barbaadu aappiin kuni daataa keessan bantanii qarshiillee irraan qabdaa yoo ta'e inuma hojjeta waan ta'eef qarshii guutuu isin hin gaafatu jechaadha. Faayidaan isaa tokko kanadha. Miidhaallee hin qabu. Waanuma nuyi gochuu dandeenyudha waan ta'eef waanuma bilbila keenya irra jirudha. Iimeeliidhaan seentanii iimeelii ittiin bilbila keessan fayyadamtaniin seentanii yoo itti fayyadamtan gaariidha. Akkuma argaa jirtanii daqiiqaan kuni gara 0tti dhufaa jira. Asirraa isheen itti mare kun daqiiqaan suni gara 0tti dhufaa jira waan ta'eef yeroo inni 0 ta'u keessaa ba'uu dandeessu siniin jedheera. Sababiin isaa siisteemichi hin galmeessa waan ta'eef kanaaf kunoo xumuree jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan claim kan jettu xunnaa jechuudha. Claim kan jettu erga xunne akkamittiin gara qarshiitti jijjiirama jettan immoo kunoo gara gadii kana dhuftan airtime ETB 5 jetti. Ishee gara gadii kana go kan jettu kana isheen itti mare kana go kan jettu irratti al tokko ni tuqtu. Gara kanatti sin fudhata. Erga gara kanatti sin fudhate redeem kan jedhu jira kuna. Redeem. Ammas redeem kan jedhu kana nan tuqa. Kuno use now kan jedhu kana successfully redeemed jedhaara. Successfully redeem jedhaara. Use now kan jedhu tuqa jechuudha. Your operator kan jettu kun iddoo kana jirti argaa jirtu yoo ta'e your operator kan jedhu ni filanna. Innis immoo Itiyoo Telekoomidha jechuudha. Operatorri keenya Itiyoo Telekoomidha. Sana booda lakkoofsa bilbilaa fayyadamaa jirru guunnaa jechuudha. Eeggannoodhaan guunnaa. Ani egaa lakkoofsa bilbilaa kan koo isin asseen jira. Akkuma argaa jirtan lakkoofsa bilbilaa koo galcheetan jira. Isinis lakkoofsa bilbilaa irratti kaardii kana guuttachuu barbaaddan galchitu jechaadha. Kana booda claim kan jettu xunnaa jechuudha. Submitted successfully. It is expected to arrive in 3 to 5 minutes. Please wait for text confirmation. Jechaa jira akkuma argaa jirtan utuma tekstii dubbiseen fixin kunoo irra keessatti akkuma argaa jirtan fidee jira jechuudha. Kabajamoon Daalee Addaamuu jirra. Yeroo qilleensaa qarshii 5 karaa idil addunyaa isiniif guutamee jira. Hafteen irra keessanii qarshii 5 dha. An ijaan teeleebirrii fayyadamuuf qarshiillee irratti hin guutu. Siimiin koos qarshiin keessan turre 0 ture jechuudha. Amma qarshii 5 irratti galchiin jira. Koinii baay'ee akkuma qabaattan qarshii baay'ees galchuu dandeessu. Akkasitti fayyadamaa jechuun barbaada. Barnoonni keenya har'aa kanumadha. An kan isinii wajjin ture an Indaalee Addaamuudha. Warroonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan odeeffannoo gaggaarii akkasii argachuudhaaf chaanalii keenya subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa jechuun barbaada. Yaada gaaffii fi qeeqa yoo qabaattan karaa keessaa koomentii naa gochuu dandeessu. Keessaanis na dubbisuu dandeessu. Har'aaf kana yoo jenne ga'aadha. Gaaffii biraa yoo qabaattan koomentii jala naaf godha. Viidiyoo kan biraatiin hanga walitti deemuutti nagaan naaf tura. Ciao.